Kam jettu kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii ooluu jechuudhaan tika arraas irratti bu'uudhaan barnoota keenya histirii kutaa kudha takkaffaa yuunitii torbaffaa paartii shanaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatiin waan waan afeerraa keenya gammanumaan gaa viidiyoo laak sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyaatti dabalamuudhaan. Barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatti hin dabalameen barnoonni kallattiidhaan isin biraan ga'u ta'an taateef kanaaf daayirektirii oguu gadhiifame maakiroo sakandii keessatti akka isin bira ga'uu barbaadan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaayinaalii keenyaatti dabalamaa yaada keessanis koomentii jalatti naaf barreessaa akkuma yeroo duraanii naaf barreessaa jirtan. Galatooma isiniin jecha har'ammoo paartii shanaffaa gartee the Oromo Population Movement kan jiru jechuudha. The one of the event that is the great event of in the 16th century. Gartee rakkoowwan gurguddaa yookaan jaarraa kudha jaffaa keessatti Itoophiyaa yookaan Horn of Afrikaa irra murratan chaalenjiiwwan yookaan ivintiiwwan tahan jechuudha abbaa sadii isaan san keessaa gurguddoon the conflict between Christian Highland kingdoms and the other sultanates, the Oromo population movement and the Red Sea yookaan the encroachments of Ottoman Turkish in the Red Sea qabachuu irratti wanta jiru bal'ina keessaa tokko Oromo population movement dha jechuudha. Kanaaf gartee Oromo population movement jechuun sosochii yookaan gartee movementiin uummanni Oromoodha ardii kana Itoophiyaa kana keessatti hanga Horn of Afrikaa Keeniyaa fi Taanzaaniyaatti illee dabalatee biyyoota baha Afrikaa kana keessa guutummaa isaaniitti hanga facaan laallaa jechuudha. Kanaafuu kun great event yookaan great movement jennaani jechuudha jaarraa kudha jaffaa keessatti jechuudha. Kanaaf gartee the Oromo, one of the ancient peoples, Ethiopians regions, and the Horn of Africa, since languages afaan garte Oromo kan jennu afaan isaanii kana ummata Oromoo jechuun ummata ancient yookaan yeroo jalqabaa irraa kaasee ummata garte gaanfa Afrikaa kana jiraachaa turedha. Afaan isaanii afaan Oromoo jennaan garte damee kushatik keessa garte maal jennaan jechuudha. East Lowland kushatik jalatti kan ramadamuudha jechuudha. Consisting Somaaliyaadhaa fi afaan Somaaliyaatiif afaan Afaariif afaan Geediyootiif afaan Kambaataadha. Afaan kana wajjin maatii Lowland kushatik jalatti ramadamanii jechuudhaan ramadamee kaayamee jira. Community sadaffaa keessa ilaalatti availability the evidence shows that is the 16th century is the large scale of the Oromo population movement is began from the Bali Highland irraa kan gartee akka jirutti jechuudha available the evidence akka jirutti yookaan ragaan akka nu argisiisutti shows that is jaarraa kudha jaffaa keessatti Oromoon gartee Bali irraa Bali bikka jennuun irraa movement yookaan sochiisii eegalte jechuudha. Kanaaf cause of the movement sababaan sosochii isaanii yoo maalirraa jarri kun gartee akkana sosochii tana eegale jennee haa laallu. At this time the major of the Oromo population lived in the highland Baalee akkasumatti gartee irra caalaan uummata Oromoodha bikki isaan jiraatan eessa Baalee keessa highland yookaan lafa ol ka'aa Baalee keessa. Kanaaf gartee and the practice it mixing farming haalli gartee economy isaanii qonna wal makaadha jechuudha. Qonna wal makaa jechuun horii horsiisuu fi lafa qotuu jechuudha. And increasing in the number of the cattle populations gartee sababa horiin isaanii dabaleef in the highland of Baalee keessatti gartee began to the jaarraa kudha afuraffaa keessatti jechuudha. Resulting the short pastoralist kanaafuu lafti qonnaa waan itti xiqqaateef horiin isaanii yogguun fi guddatu pastoralist jechuun lafti gartee dheedichi horiin irraa dheedu kan grazing laadiin lafa dheedichaa itti xiqqaanaan lafa dheedichaa barbaaduudhaaf jecha jarri kun sababa horiin isaanii guddateef jecha babal'achuu eegalan. Sababa inni itti babal'achuu eegale keessaa tokko kana. The lowland of the immediately south of the southwestern south and the southwestern of the Bali Highland is proved is excellent pastoralist lafa gartee lafti khibbaa fi akkasumatti khibba lixa gartee Bali Highland tulluu Bali Highland tana achitti yookaan gartee lafa ol ka'aa Bali kanarra jirtu jechuudha. South-dhaa fi South-westidhaan jirtu lafa excellent baay'ee gaarii tan taate dheedichaaf jechuudha. Kanaaf gartee young means took their cattle for the grazing. Kanaaf gartee where young dardaroonni gartee Oromoodhaa means took ni qabatan horii isaanii qabataniiti dheechisa horiitiif gartee south of Baalee fi southwest of the Baletti deeman jechuudha. Kanaaf young men provide their cattle to the village of the middle Awash and the Ganale rivers in the south. Akkasumatti gartee isaan kun ni deeman ammaa keessatti deemanii horii isaanii fudhataniituma lafa gartee Valley gartee middle Awash jiddugala Awash tan jennu fi laga gartee Ganaaleedhaatti deeman. In the course of the time, those is the young men involved into the separate of the Oromo subgroup within the predominantly pastoralist economic nomadic gartee economic life idha. Kana jechuun gartee
in the course of times, those is younging no kan garte dardaron no kun involved into this garte separate to garan garte oromo sub group piran predominantly se hagar garte insan garte jiransan akka garti lafa dedicha lafa economy dedicha rati gargar bahani lafa tanarra facau garan separate to garan also garte sedentary oromo group is had already existing in the south garte in the sultanates of the sharqa and the Dauro before the 16th century garte jirenyo oromo da garte sedentary insani jechuudha sedentary group of the had already bikkisaan duraan gartee jiraachaa turan before the movement yookaan gartee sosochiidhaan duratti sultaanata sharqaa fi daawwarooti wajjin jaarraa 16ffaa dura jiraachaa turan when the Imam Ahmad is began his early campaigns bara 1520tti hogguunii fi Muhammad waraana isaa jalqabaa eegaluu the southern frontiers of the Christian island kingdoms was open to the north hard movement of the group of Oromos kana jechuun gartee Kristaan Haayilaandii kan jedhamin cross southernii fi northernii gartee abbaay gadii fi abbaay gamoolitis qabatanii jiran. Yeroo kanatti Yaggunii fi Muhammad bara 1520tti dhufee achi booda kaampaanii isaa jalqabaa irratti banuu eegalu ummanni kiristaanaa gartee north of abbaayitti dura cross ta'ee dura ol deemuu eegale. Eenyu dura amma giraanyi dura. Inni kunis sababaa gartee Oromoodhaaf sosochii isaanii babal'ise. Open akka isaaniif taatu kan godhe jechuudha north ward movementiin jechuudha. Kanaaf the movement of the Oromo rapidly increasing during the period of after the defeated and the days of Imam Ahmad jechuudha. Beginning Oromo gartee saffisaan babal'achuun yookaan Oromoodha when the movement of the Oromo speak yookaan glorify higher ugguuniif inni ga'e jechuudha. Eega Imam Muhammad ibn Ibrahim bara 1543tti du'ee booda sirriitti babal'achuu eegalanii jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan bara 1550 hanga 1580tti Oromoo Raappilee sirriitti babal'ate. Oromoon gartee isatti South Westernii akkasumatti gartee South Easternii, Westernii, Southernii akkasumatti gartee some party of the Northernii of Ethiopia guutuun keessa babal'achuu eegale. Kanaaf Oromoon gartee Great Movementidha jennaan jechuudha. Directionii fi stage isaanii sadarkaan isaanii karamitti jarri kun deeme akkasumatti immoo stage isaanii irra dhaabbatanii gartee sadarkaa akkamiitiin Oromoon tun move taate jennee haalaallu jennama. One of the events of the 16th century large movement of the Oromos where they organized into the two separate conferences of the called of the Borona and the Barentu. Jarrah kudha Jaffa kaisa garte large scale movement yookaan sochiin Oromoo guddichi kun Oromoon organized ta'ee nama garte gruppii lama jajjabduutti addaan ba'e separated is confederacy of the Borona and the Barentu. Ilmaan lama kan Boronaa fi Barentu Oromoon garte ilmaan lama maatiiwwan lamatti addaan ba'a jechuudha. Maatii lamatti addaan ba'an. Boronaa kan jennuun maatiin Boronaadha. The confederacy is a variation variation subgroups of the warra Macha, warra Tolama, warra Guji, warra Southern Borona jennuun isaan kun warra maatii Boronaati jechuudha. Gartee Borona conference kan jennuun Macha Tolama kan jennuun Macha Tolama Guji inda Southern Boronaadha. Akkasumatti gartee Baarentu kan jennuun gartee eenyuuf keessaa qaba seetee gartee consists mainly karrayyuu ittuu marawwa akkachuu arsii fi humbannaadha jechuudha. Karrayyuu ittuu akkachuu arsii karrayyuu ittuu marawwa akkachuu arsii humbannaaf keessaa qaba. This is the family of the Baarentu jennaanii jechuudha. Kanaaf in the course of the movement bikka lamatti eegaa adda adda ba'anii Baarentuuf Booranaa jechuudhaan gartee the course of the movement of expansions is Borona is motivated in the directions of the center and the southern Ethiopian region ila kana jechuun gartee koorsiin gartee sosochii yookaan babal'ifannaa fi akkasumatti gartee expansionii fi babal'ifannaa fi sosochoon gartee Boronaadha moved in directions karamitti deeme south western Ethiopia deeme Boronaan amma south west of Ethiopia deeme Oromo group is belonging to Borona Baranchi is moved to the highland of the northern Kenya deeman ammas gartee warri Boronaa jala jiru amma kana ammas keessatti deeman lafa ol ka'aa gartee kibba Kenya jirutti deeman one of the had the Barentu Oromoon gartee Oromo followed northern gartee easterly deeman Barentuun akkuma gartee north eastern direction ultimately reach to Awash Valley Harar Walloo fi akkasumatti gartee adjacent gartee other adjacent area kan gartee kara isaa jiru easterly kan jiru easterly direction jennaan jechuudha isaan kana mal jennaani easterly direction movement jennaan eenyuun jechuudha Baarentuudhaan jechuudha easterly direction jechuudha kanaaf Jarrah kudha Jaffa keessatti gartee Oromo population movement kun gartee centuries Oromo of the Oromo into the highland was the first initiated Macha and Tulama gartee Macha fi Borona keessaa gartee maatii Borona ta'anii
warri jalqaba sosochii eegale eenyudha Maccaa fi gartee Tuulamaa jechuudha. Kanaaf gartee qormaata irratti who is the family of Oromo is the first initiated to movement yoo siin jedhe eenyu jechuu qabdaa jechuudha Maccaa fi Tuulamaa jalqaba gartee babal'ifannaa kana eegale. Branch of the Boron and the Oromo inse bara meeqatti 1522 jechuudha jaarraa 16ffaa keessatti. They took northern direction yookaan kan qabatanii fi akkasumatti passed through the area Lake Abbaay Mount gartee Mount of Walaabuu bika jennuun hara Abbaay fi Mount of Walaabuudhaa fi akkasumatti enda then is headed in the directions of the Rift Valley keessatti illee guutummaan isaanii kan babal'atanidha jechuudha. In the course of the movement, the Oromo launched swift attacks on the state of the Hadiyyaa Baalii Sharqaa Daawuroo fi Faataagaar kana hundatti attack qabatanii jiran jechuudha. Isaan kana hundarratti babal'ataniiti turanii jechuudha. As this times, the army of the Christian Island Kingdoms under the Galaudius irratti waraanni gootummaa kiristaanaa jechuudha bara 1540 hanga 59 kan ture kun operated in the area of the Lake Zuwai. Lake Zuwai tana hundatti gartee operate godhan but is field took check of the rapid gartee Oromoo illee irratti yoo fi against godhee Galaudius gartee Oromoo irratti yoo dhiibbaa godhallee waraanni Libna Dingil yookaan Galaudiyosidha guutummaan guututti control godhuu hin dandeenye Muslim sultanate territory of the Muslim state tanarraa dhorkuu hin dandeenye Oromoo population movement gartee to'achuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf at the beginning of the 1516, the Macha Tuulamaa established their new centers of the Odaanabe dhaabbatan magaalaa isaanii haarii amma isa dhaabbatan seentaaraa isaanii Odaanabe and near to Duukam bika irraan tana Duukami jaannu tanatti bara 1516tti Odaanabeetti dhaabbatan. Where the two held gartee koomaan caffee assembly isaanii bika walga'iitti godhanis achitti geeffatan koomaan caffee jaaniini jechuudha. From this is the center they is conducted a period attack on the old state of the Waaj ni qabatanii biyya gartee Waaj jennuun Bizaamoo ni qabatanii Daamot ni qabatanii Gaafaat ni qabatanii jechuudha. In so doing too they were encountered by the army of the under the king of Sarsadingil illee isaan kun walitti bu'an yookaan gartee mootummaa kiristaanaa Sarsadingil nama jennuuni wajjin jechuudha. Who scored victory over the bara 1572tti isaan ni moo'e. Inni kun mootichi kiristaanaa kun isaan ni moo'e. Land of the Maya around the Waaj irraa fudhate lafa gartee Waaj tan jennuun gartee Maya bika around the Waaj jirtutti irraa fudhate. But Sarsadingil is temporarily succeeded did not garuu yeroodhaaf isaanirra milkaa'ina argatee haa moo'u malee did not save to'achuu fi dhaabsisuu hin dandeenye from the beginning overrun by the Oromo population dhaabuu hin dandeenye. As a result, part of the population Bizamo, Damot, Field Cross, the Abbaay River to the settle in the Gojamja. Kana jechuun kanarraa ka'uudhaan Oromo population movementiin gartee sosochii isaanii guutummaan guutuusi Bizaamoodhaa fi Daamotii fi gartee kana hunda qaxxaamuranii hanga Abbaay cross godhanii Gojam qubataniitti deemanii jechuudha. Kanaaf gartee in the southwest of the Oromo is faced the stiff resistance of the medieval kingdoms of Inaria tan jennuun tun southwest tan jirtu firraa dhorkite sosochii Oromoo kana hitoo itti bakka firraa dhorkite yeroo jalqabaatiif. Then Oromo is began to attack the kingdom of the beginning of this hanga jaarraa 17ffaatti jaarraa 16ffaa eegaleen jarri ama 100 qabachuu hin dandeenye jechuudha. Inaariyaa firraa attack goote resist. But resistance can continue through the centuries. Hanga jaarraa kanaatti itti fufe as booda eenyu qabate Limmuu Inaariyaa jenneetiiti laalluuteenya fuula dura boqonnaa 8 keessatti akkuma agartuu Inaariyaa keessatti asii gadi laallatti sanitti jechuudha. Inaariyaa eenyu qabate Limmuu Oromoo gartee branch of the Machaatiitu qabataa jechuudha. Consequently the Limmuu branch of the Machaa Oromoo is defeated Inaariyaa bara 1710tti kan moo'e yoo ta'u and since then the territory was remained Limmuu Inaariyaa jeeti daangaan isaanii guutummaan guututti eega Limmuu Inaariyaan eega qabatanii booda Inaariyaa Limmuu Inaariyaa jedhanii maqaa isaanii itti moggaasanii jechuudha. Gartee bara meeqatti 1710tti jechuudha. Kanaaf south of the Gobee River kibbi yookaan gartee Gobee Riveriidha.
another medieval king of the Kafa is successfully gartee sirriitti ammaas namni tokko kan gartee qabachumaa Oromoon hin danda'in tokko jira. Inni sunis eenyu jennaan Kudus movement of the Southern River keessa gartee successful rebellions attack the Oromo and the Karbid and the movement of the Southern River ja. South of the Gojab River itti another gartee medieval kingdoms of the Kafaatu jira jechuudha. Kafaan gartee one of the is king is that is resist the populations of Oromo firra dhorkute isi jira jechuudha. Kafaa jira jechuudha. Kanaaf waa on the other hand is gama biraatiin gartee the movement of the Barentu Oromo followed isa deeman isaan east deeman warri gartee eenyu jennaan kun Barentu jennuun kun jechuudha. Kanaaf the RC moved from the highland of the valley into the Lake Zuhais area and settled in the present day of the territory of the same name bika jennuun itti kan deeman jechuudha. Isaan isa deeman RCtti ni deemanii akkasumatti gartee highland of the valley Lake Zuhaitti ni deemanii around the settling present yookaan gartee lafaarra maqaa baalee fi arsii qabdu tanatti eenyu babal'atee jechuudha. Baarentu Oromoon in the addition karrayyuun ammoo isa deeme upper course of the Waabishaballee deeme river gama olii yookaan laga kana Waabishaballee kana gara oliitti jechuudha. Move to the eastward to the present territory in the eastern lowland deeme jechuudha. Kun gartee akkasumatti gartee Waabishaballee fi eessa deeme jechuudha. Present territory of the eastern lowland yookaan gartee lowland lafa gabbu'aa yookaan gara bahaa jirutti deeme. Ittuu fi humbannaan ammoo Harargee yookaan Aniyyaa Anfranqalloo kan jennuun kun jechuudha. Ittuu fi humbannaan and the other gartee stream is strength Oromo branch is moved to the present territory of Harargeetti kan deemanidha jechuudha. Ittuu fi humbannaan yookaan gartee Aniyyaa fi Anfranqalloo kan jenneen kun Harargeetti dhufanii jechuudha. The Guji also moved to the south east gartee and the settled in the present territory jennaan jechuudha. Gujiin gartee bikki inni itti muuftee bikkuma har'aan tana bikka Gujii jennuun sanitti jechuudha. Present territory sanitti jechuudha. Bikkuma har'a daangaa Gujii jennuun sanitti jechuudha. Consequencein yookaan dhiibbaan Oromo population movementiin fidde hoo maali jennee haalaallu jechuudha. Kanaaf the centuries long period gartee long populations movement of the Oromo had numbers of the consequently which is equally affected both of the Oromo had other state societies of the period. Kanaaf the centuries long population movement ture yookaan gartee long population movement eeguuniif jennu Oromo population movement duratti sochii bal'aa ture jechuudha. Hawaasni deddeemuun akkuma Oromoo duratti Somaalee, Affaarii fi Orgobbaa fi uummata sallaallee sorresanitti jechuudha. Ture jira jechuudha. Jaarraa 16ffaa duratti consequences of the affected both the Oromo and the other state of the societies of the period. Tu Oromoo fi gartee hawaasni biraa kan naannoo kana jiranis deemanii turan jechuudha. To being within the movement is brought to the variation branch of the Oromo into the contact within the variations other peoples of the Ethiopia regions. Damee Oromoodhaa sosochiin kun damee Oromoodhaa gartee ummata gartee naannoo Itoophiyaa jiran gartee kan ummata exist in the Ethiopians kan jiran kana hundaa wajjin within the variation people ummata adda addaatii wajjin akka Oromoo walitti dhuftu akka wal qunnaman akka aadaa wal jijjiiran akka gartee walitti dhufan kan godhe consequence isaa tokko. This is the medieval kingdom sultanate is the regency where the first to be affected by the population movement idaaja gartee bara jiddu galeessa kingdamoonni yookaan bara jiddu galeessaa keessatti turan sultaanonni hundinuu akkasumatti gartee dhiibbaa ummata Oromootiin irra dhufee jira. The Christian Highland kingdoms was restricted akka mootummaan kiristaanaa North of Abbaa Riverii qofatti hafu akka achii gadi hin deemne. Kuni consequence isaati. Similarly to state of Sultan Adal gartee mootummaan Adal cimaan sun sultaaninni Adal sun reduced in the Harar surrounding by the Jogol wall dallaa Jogol jaarratee gartee Harar keessatti Jogol bikka jennutti mooraa dallee jaarratee restrictly akka icha keessa bichatti hafu Oromo population movementin consequence isaati. In the southern and the southwestern part of Ethiopian region akkasumatti gartee southern fi gartee southwestern gartee kibba gartee lixaati Ethiopian regions is the state of the Bali jira, Hadiyyaa jira, Fatagari jira, Dauro jira, Damoti jira, Gafati jira, Bizamo jira, were either destroyed of the highly influenced by the Oromoodhaan kan gartee isaan kun hundinuu dhiibbaan irra dhufe consequence Oromoon isaan kan irratti qabduudha jechuudha. Isaan kan hunda irratti dhiibbaa fidanii turanii jechuudha. Kanaaf gartee the communities who accepted Oromo were attacked kind gartee ummanni gartee Oromoo
fudhatan yookaan oromummaa fudhatan accept oromummaa godhan treat it kind yookaan gartee haala gaariidhaan qabu. The property of the wood not is looted hin saamaman qabeenyi isaanii. Instead they were adapted members of the particular adapt godhaniiti ilma fi godhatanii fudhatan bikka qabatan saniitti jechuudha. Oromoo sub groups series institutions of moggaasaadha kannanii fi moggaasaa kannanii maqaa isaanii moggaafatanii jechuudha. Enjoyed to every rights population in light gartee akkuma ilma Oromoo irraa dhalateetti waa hunda keessattuu hirmaannaa qaba. Waa hunda keessattuu gahee guddaa qabaa jechuudha. Namni isaanitti madaqee yookaan isaan assimilate godhatanii yookaan ifitti fudhatanii jechuudha. Kanaaf on the contrary those who resist kan firraa gartee resist godhe yookaan gartee kan isaanirra dhiibbaa godhe jechuudha. Resist kan firraa godhe Oromoo harshi treat dhiibbaa guddaa isaanis irra geessan. Their properties was planned qabeenya isaanii saaman in the party of their populations were gartee forced to feel from their gartee ancestral territories gartee territory yookaan gartee daangaawwan saasan irraa akka dhiibamee dhabee yookaan lafa saasan dhabee akka achi keessaa bahu godhanii jechuudha guutummaan guutuu isaanii kaaniif hin maxxansan laal kan isaanitti mudhatee assimilate godhanii maqaa isaa moggaasa raayit mirga waa hunda kannanii fi bilisummaa kannanii fi wajji jiraatanii maqaa Oromootti moggaasan kan isaan resist godhe harshi treatment dhiibbaa hamtuu irra godhan palan gartee qabeenya isaanii saaman guutummaan guututti lafa saasan irraa akka deemu godhan. Good example isa kanaaf fakkeenya ta'u gartee inzi daamot inda bizaamoo faadaa jechuudha. Fakkeenyi bareedan isaan ka daangaa isaaniirraa ari'ame jechuudha. Guutummaan guututti ari'anii jechuudha. Isaan itti madaquu dinnaan jechuudha. Kanaaf movement eventually resulted in the exchanging of the akkasumatti wanni fide takka exchange wal jijjiirraa hawaasummaa fi aadaa fi institution between Oromo and the peoples of within who they come to the contact. Ummata Oromootii fi ummanni gartee isaan qabatan sun hundinuu sooshaaliidhaan hawaasummaadhaa fi cultural institutionii isaanii guutummaan guututti akka ummanni wal jijjiiru. Several non Oromo ethnic groupin warri Oromoo hin ta'in group several non Oromo group warri Oromoo hin ta'in jechuudha dhalootaan and the Gadaa system akka isaan fudhatan. Akkasumatti gartee the Oromo also took the variation socially hawaasummaa adda addaa qabattee turte aadaa adda addaa qabattee turte. Gartee akkasumatti element from the people see among the settled in the from their neighbor ummata keessa qabatte yookaan ummata ollaa siisan irraa aadaa adda addaa amantaa adda addaa kaalcharii adda addaa haala ikoonoomisi haala sooshaaliidha waa hunda irraa addaatti godhatanii walitti makamanii jechuudha. Kanaaf the Oromos was settled among the Christian community dha wajjin yookaan oggoo ummata kiristaanaati wajjin qubattee Oromoon war convert kiristaanitti akka jijjiiramus ni jiran. And the other adapted the religious Islam amantaa Islaamaa illee ni fudhatan. Particularly in the eastern part of the Ethiopia keessaafuu amantaa Islaamaa baay'inaan fudhatanii jechuudha Oromoon. Kanaaf the Oromo the movement of Oromo into very wide area of the Ethiopia lafa bal'aa Ethiopia kanarratti Oromoon baay'ee babal'atte and weakened their indigenous political system isiidha hidhadhabsiisa. Haalli kun haalli gartee babal'ifachuudhaa isii kun indigenous political system yogguuniif jennu indigenous haala gartee siyaasa yookaan gartee isiin ittiin bultu aadaa isii gadaa systemii dadhabsiise. The Gadaa system function is well geographically limited territory. Gadaa systemiin gartee geographically dhaan limited ta'ee akka daangaadhaan addaan hafan. In this condition maaliif duraan gartee seenterii takka qabanii achuma wal jaamanii Oromoon hundi madda walaabuutti tattaanii wal mari'atanii gadaa irratti assemblee tumanii wanta godhanii namni amma biyya hunda irraa hanga Horn of Afrikaa guutuuf faca'e. Kanaaf gartee gadaa population namni kan walitti hin dhufnee fi akka isaan assimilate kan wantoota takka illee waliin hin goone dhiibbaa kan fidedha. In this conditions is gartee impossible is a different branch of the Oromoon gartee living under the Gadaa system bikkuma jiranitti isaan hundinuu gartee impossibly gartee akka hin danda'amne garuu for the different branch adda addaa ta'e Oromoo tun hundinuu live under the Gadaa system jalatti kan jiran kun hundinuu haalli isaanii baay'ee ulfaate. Kanaaf different centers of assembly is sprang up of the different area bikkuma isaan jiranitti isaanis gana centerii isaanii maal godhachuu eegalan Hararge deemes Kawallo deemes akkasumas South Western part of Ethiopia deemes bikkuma jiranii bakka gadaadhaan buluu eegalan bikka akka duraanii walitti dhufanii bikka takkatti Oromoon hundi gartee akkasitti taa'uusan maal ta'e jechuudha hidhabe jechuudha. Kanaaf inni kun gartee gadaa irratti expansioniin akka rakkoo fide beekuu qabdan. Environmental difference also the brought up a slight difference in the meaning of the Gadaa grade. Kana jechuun bara environmental difference garaagarummaan naannoodha also the brought about the slight difference adda addaa meaning of the Gadaa grade irratti garaagarummaa adda addaa fide. Duraan Gadaa grade
haala wal fakkaataadhaan jira. Ammoo inni kun adda bahuun kun namuu akka ifi gartee naannoo isaatti adda addatti fide jechuudha. Haala adda addaatiin hordofuu fide. Nevertheless, through the Oromo established various Gada centers, they have been governed by the same Gada value due to the existence of the Gada federation systems, which has been strengthened for centuries by Muda ceremony jennaan jechuudha. Kana jechuun Oromo population movementiin kun established various Gada centerii dhaaban. Gartee bikkuma jiranitti namuu Gada centerii dhaaban. They have been governed ni bulan by the Gada value dhaan bulan. Same Gada value due to the existence of the Gada federation jira waan taateef namuutu gartee abbuma Gadaatiin buluu eegale bikka deeme sanitti jechuudha. Which has been strengthened for the centuries by Muda ceremony dhaan kan kennamuu fi abbaa Gadaan gartee akka gartee eebbatti kan laalamuudha jechuudha Oromoo keessatti. Finally, exchanging in the economic life of the Oromos also affected the Gada system. Jijjiiramuun gartee haalli diinagdee isaanii jechuudha. Duraan pastoraalis mixed farming jedhan qonna wal makaa jedhan. Qonna wal makaa kanarraa jijjiiramuun isaanii sunis dhiibbaa sirna Gadaarra fidee jira. Akkamitti in the territory where the settled bikka Oromoon qubatte sanitti addaabti godhan sedentary mixed farming economy dha. That is lead to the formations of the social class kan duraan qaban gartee qonna wal makaa horii dachisuu fi lafa qotatudha. They were also involving ni hirmaatan long distance trade keessatti hirmaatan amma economy isaanii haalli diinagdee isaanii jijjiiramee jira. During the first half of the 19th century yeroo jalqaba gartee jaarraa 19ffaa kanatti act of competitions of the constant wars over the control trade and the trade routes lead to the rise of the powerful warlord who began to challenge the authority of Gada officials. Kana jechuun bara yeroo isaan daldala keessatti hirmaachuu eegalan akkuma gartee mootummaan kiristaanaatii fi mootummaan adan yeroo gartee bara jaarraa gartee 15ffaa keessatti jechuudha baay'ee isaanii gartee wallolaa turan jechuudha. Wallolaa turan baay'ee mootummaan jaarraa 14ffaa hunda keessatti walumaa lolan isaan maaliif jechuudha. Jaarraa 13ffaa jaarraa 12ffaa hanga jaarraa 13ffaa irraa kasee hanga jaarraa 16ffaa wallolaa ture. Amma 300 maaliif taraa daldalaa qabachuudha. Tireed ruutii qabachuudha. Oromoonis amma gartee hoggoonii fi karaa daldalaa kana irratti hirmaattu lola basii barbaachisaa miti karaa daldalaa kana qabachuudhaaf. Kanaaf gartee lolatti kaatee jechuudha. Tireed ruutii kana qabachuudhaaf awutooritii yookaan gartee abbaan Gadaa duraan beeki waggaa 8 irraa bu'ee bulchaa miti. Kanaaf gartee isa awutooritii aangoo isaa irratti dhiibba fidde. The wealth from the agricultural qonna irraa ijaarate trade amni some of the abbaa duulaan ammoo to building their own private army waraana cimaa ijaarrachuu eegale. Abbaa duulaan amma abbaa waraanaati beeka. Hoogganaa waraanaati jennee Oromoo keessatti. Kanaaf gartee inni kun yogguunii fi namni isaan irra lole waraana jabaa ijaarrateeti itti finciluu eegale. Hogguu kana waraana cimaa kana hogguu ijaarratu gartee control land lafa ni qabate. Akkasumas market to the trade route karaa daldalaa ni qabate. They imposed the authority on their own subgroup and then on other. Gartee impose godhu eegale dhiibbaa irra godhu eegale authority yookaan own subgroups namoota biraa hundarratti hogguunii fi waraana cimaa ijaarratu abbaa Gadaatiif jinni hoggansa bakka moderni ce'uu gartee haala gartee ammayyaatti. Ce'uu isa faccise subgroup kan irratti dhiibbaa godhe kanaafuu gartee step by the step dhaan the powers of the Gadaan decline ta'uu eegale and the control of the ambitious of Oromo wars leaders who stayed to its powers long than what was settled in the Gada cycles and eventually becomes the motive in jechuudha. Boodarra hogguu lola kana lolee yookaan namootaa fi sultaanetotaa fi karaa daldalaa hunda qabatee waraana cimaa ijaarratee abbaan gartee abbaa duulaan jechuudha. Hogguu mootummaa hunda moo'ee waraana hunda abbaan Gadaan beeka biyya bulchu jira. Inni hogguu qabatee fixee amma gartee aangoo wanta ta'u hanganaa mootiidha jeetiiti guutummaan guutuu sirna Gadaatiin buluu aangoo irraa bu'uu inni kun economiin laayifii isaanii jijjiiramuun qonnarraa gara horii horsiisuu irraa jijjiiramuun kun waan tokko kan isaan akka aangoo sanii yookaan gartee sirni Gadaa gadi bu'u godhe keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf gartee